Yoo kitaaba kana keessa dajjaalii jira ja'an ani harreettiin dhaladha harree ta'eetiin dhaladha yoo kitaaba kana keessa dajjaal fidan kitaabuma kana keessa. Hamza gaafin si qabaa quraana keessa yoo dajjaal naa fidan harree ta'eetan dhaladhaa jedhu. Tayyib. Quraana qofa fudhatta moo hadiisas ni fudhatta gaafin takka tana. Ustaad Muhammad Bayaan gaafiileen ani dura si gaafadhu keessaa tan duraa dajjaal rabbiin qur'aana keessatti akka gartee khamrii fi dhiiga haraam godhee dubbatetti qur'aana keessatti dubbatee jira takka gaafii tokkoffaati naa qabadha. Talamadaati rabbiin suurat nahl آية سديتا ميسيلفا إرتي كنجا سورة النحل آية سديتا ميسيلفا إرتي كنجا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء قرآن سرتي بوفني يا نبي محمد قرآن نخون خواهون دا الدباس ونتكت إسراء إرتي خينجر تكفى yoo inni qur'aana keessa hin jira qur'aana keessatti wanni adda hin baafamin hin jiraanne namicha dajjaal jedhamu kana eessaa fiddani. Talamadaati qorataa viidiyoo bani sa'aanu as qabe. Talamadaati rabbiin alatti waan rabbiin kitaaba keessatti nuu himeen alatti amma rabbiin قرآن خيستي عيسى إلما مريم عليهم السلام دعاء أكا إن خاصو بإذنه جئ إذن ربي تين أكا جئ خاصو نوهي مجر قرآن خيستي عيسى إلما مريم دجال خانه أكا إني دعاء خاصو لا تديرو قرآن خيستي دبتي جرا ربين على خان دعاء خاصو جرا ورا ربين مقعد وخنا على ورا قرتي واضربوا ببعدها جئن سورة البقرة خيستي وربني إسرائيل خغرتنا متشدو لون كان فولا غريدا واجئن سني ألت نمني دعاء خاص ربين ألت نجرا تصدفات نمتشو هلا لمن دي مجان هلان تكا هلا جنتاتي هلان تكا مو هلا عذابات hoggaalaalte hulaan takka tan inni deemuun takka bishaanii fakkaattu sani isiin jahannamii firraa eegaa taammoo ka jahannam fakkaattu san isiin jannataa isii san seenaa je'e namni osoo addunyaarra jiru yoonii fi hulaa dajjaal ta jahannam san seene jannata seenamoo jannatan seenu eega jannata seene immoo nuti amantii islaamaa keessatti wanni nuti baranne nabi muhammad namni dura dursoo jannata seenu eeysarraa dhufee namichi kun jannata seena gaafiilee hanga kana naa barreessita tasadaffaati rabbi subhaanahu wa ta'aalaa suuratu nahl aayata 44 irratti kana jedha litubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim نبي محمد بان يا نبي محمد واني قرآن خنا ستي في النف لتبين للناس أكا إلمنا ما خنا في الدبافتو لا كأنه الدبافتو قرآن خنا تفسير نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرئيسي لفقاه هو جرا تفسير نبي محمد بالرئيسي لفقاه هو جراني تفسيرا هدون دينو ولا بني تفسيرنا موخ أبا فديتي فلتا جزي خنا أكامتي قرآن خنا لا لا نبي محمد يو فسري جراته تفسير أسكني يجوا بربادتي هنگر متن ده رئيسو ساعات يتحفت اللي هم باقوليتي متديسا خرا إسان مدبرس. اوكي أستاذ أستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام. قافلين أستاذ رمضان سقافته سيقالي جرا
Gaafiin sirrii miti. Gaafiin isaa ni heddummaate. Gaafii gaafa jalqaba qabannu gaafii waa'ee dajjaalidha. Quraanaa fi hadiisa jenne qajeelfamaan gaafiin sila akka itti gaafatamuu qabu. Nassi sariixa bayaana quraana irraa qajeelfama dajjaal rabbiin ka dubbatee yoo hajii iraatu taate kallattiidhaan naa fidi jedhee gaafii naa dhiyeessuudha qaba. Baaba hedduu keessa seene. Gasi yoo hadiisa yoo quraana keessaa dhabde gara madda hadiisaatitti naa dabri jedhuu qaba. Maaliif jennaan gaafa jalqaba naa fi inni ajandaa kaannee minal quraan wal hadiis quraanaa fi hadiisa farraa kaasifnee ajandaan kana jee jechuudha. Akkas inshaallah. Kallattiidhaan gama quraanaatitti dabri naan jedhuu qaba malee waa'ee ganaa jannataatii fi laga kanaa fi suuraa haata suuratun nahliifaa kana hunda naaf qaree jee jechuudha. Kana irratti barreeffadhee hin qabne. Minal quraani wal hadiis waa'een dajjaaliin jiraachuu irratti quraanaa fi hadiisa irraa ragaa naanii fidda naam asirratti walii gallee gara quraanaatitti deemna. Akkas. Okay. Ustaz, Ustaz Muhammad daqiiqaan sii qaba ammayee daqiiqaa shaniin sii qaba. Daqiiqaa shaniin sii qaba kana keessatti gaafilee ustaaza gaggabaabseetummaa ammee irra deebiif gaafiin dhuguma akka ustaazni jee. Gaafii quraanuma bilaalala gaafii quraanaa fi hadiisa qofarratti kan walii galle qorata barreeffadheen qaba waan ta'eef. Quraanaa fi hadiisa ala anaatu feene quraanaa fi hadiisa ala waan be anaatu. Anilleen waan irratti wanneetan guyyaa sun gaafilee isin wal gaafannaa jettanii ballama qabattan na bira ni jira rikardi godheetin jira. Sagaleen illee isin dhageessisuu hin danda'a. Gaafiin ustaaz Hamzaan amma gaafate kun hundallee ta'uu baatu ni jira. Amma wama ijoo pooyintii qabanneetuma karaa wanna daddabarra. Keessa hoggaa gabbuunudha malee kabiraatiin. Yaa. Gaafilee sadii gaafileen guyyaa san. No gurguddoo pooyintii gurguddoo. Hin gaafanne gaafilee sadeen hin gaafanne qorata yoo sagaleen jiraate na dhageessifa. Waa'ee dajjaal irratti quraanaa fi hadiisa irratti walii galu. Bara ammoo wanni irra jirru waahuma dajjaali malee waan biraa gadi hin seenne bara. Tayyib quraanaa fi hadiisa irratti jenne gara quraanaatti deemna gaama sa'aatii nu qabu. Oo fayyee. Tayyib. Okkayyee. Yaqulullah itti fufi abdee. Daqiiqaa kan ilaalladhu ammaan kiliiksii godha. Bismillah eegaleetiyyee taale. Bismillah alhamdulillahi alladhi laa yuhsaa lahu adada ولا يحيط به الأقلام والمدد ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرين كيا أجندة نرى الرجل أجندة واء خروج يوقين إثبات خروج الدجال بين سبفين الدجال سبتشي سرة يوقين نجرم ونجررت. Obboleessi keenya qur'aana keessa nassi qur'aana irraa naaf jede yaqulullahu tabaaraka wa ta'ala suuraa nisaa keessatti rabbi yeroo dubbatu فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يوان تقو خيستي واللبدن جرمد قرآناتي في جرمد حديثا ديم على من ربي سبحانه وتعالى. طيب نافين نما وايد دجال واللمني لفظي دجال جتو يوخان معنى توس لفظي رسوس معنى سنافدي جي قرآن الرا لفظي بي معنى قرآن في سنجرو أجيفر لفظي بي معنى قرآن في سنجرو أما حديث في سنجرو. طيب قرآن keessa akka hin jirre labziin maanaan akka hin jirre nan amanaaf garuu immoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo wanta keessa wallabdan gara hadiisaa fi quraanaa deebi'aa gara quraanaa fi hadiisaa deebi'aa jira. Quraana keessa hin jiru ammoo hadiisa keessa ni jira. Gara yoonni gara madda hadiisaa dabri naan jee nan dabra. Okay, dubbadhu. Dubbachuu dandeessa daqiiqaa takkaatu dabalamaa ustaaz Muhammadii fi walii dubbatte ustaaza. Haya. Waadhi laqa daqiiqaa kayyannan xumuradha. Ifam. Duuba rabbiin subhaanahu wa ta'ala
yeroonii fi suuratu nisaa keessatti dubbatu san gara madda quraanaatii fi hadiisaa yeroo deebi'aa jiru san hadiisa san dhiiroo rasuulli wamaa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa nabi muhammadiin fedhinnaa isaarraan dubbatu wahyii waan beeksifni gama isaatitti godhame malee waa takka akka hin dubbanne fedhinnaa isaarraayis lubbuu isaarraayis nuti hundinuu itti amanna rabbiin akkuma quraanatti dubbatee jiru jechuudha. Kanaaf erga quraana irraa dadhabne gara hadiisaatitti daakeetan bakkan seenee dhibbaan fiidaaf inshaallah itti fufi jaani yoo inni gara hadiisaa dabrinaan jettan seenu. Eega qur'aanarraa maal jette ustaad bayaan bakka sanitti naa deebi'e. Eega qur'aanarraa maal jenneetti dhabne. Yoo qur'aanarraa akkuma rabbiin gara madda qur'aanaa fi hadiisaa waan takka keessatti yoo wallabdan gara qur'aanaa deebi'aa jira. Yoo qur'aana keessaa dhabdan gara hadiisaa deebi'aa jira. Yoo qur'aana keessaa dhabdan gara hadiisaa deebi'a. Haya jecha kana ga'a banii aadam keenya nama 700 nu dhageeffachuu jira. Yoo qur'aana keessaa dhabdan gara hadiisaa deebi'aa ja'a akkasuma itti himi tokko kale. Qabeetiin jira ustaazaa jechuma aayata qur'aanaa tokko yoo qur'aan afaan oromootiin dhageeffadha yoo qur'aana keessaa dhabdan gara hadiisaa deebi'a barreessaanirraa bakka tana barreessi. Qabeetiin yoo eega qur'aanarraa dhabdan gama hadiisaa deebi'a. Gara hadiis deebi'aa yoo qur'aana keessaa dhabdan gama hadiisaa deebi'a wanni jedhu kun aayata qur'aanaati moo hadiisa takkaffaa yoo hadiisa ta'e hadiisa kana jettee naaf fidda lakkoofsaa jechuun yoo aayata qur'aanaa ta'e aayata qur'aanaati jettee naaf fidda tanumaan si gaafadha karaa biraatti hunda itti naaf oofi. Ana yoo qur'aana keessaa ittiin deebi'a daqiiqaa kiyya keessattiin si gaafadha wanni kun aayata qur'aanaati moo jechummaa ta'e kun hadiisa yoo qur'aana keessaa dhabdan yoo qur'aana keessaa dhabdan qur'aana keessaa wanni dhabamu ni jira takkaffaa yoo qur'aana keessaa dhabdan gama hadiisaa deebi'aa wanni jedhu kun atumarraa suma afaanii miliqee bahemu qur'aana moo hadiisa. Tayyib ammallee si kaname yoo waan takka keessatti wal dhabdan gara madda qur'aanaa fi hadiisaa deebi'aa jechuun maali hamza? Yoo waan takka keessatti wal dhabdan gara qur'aanaatii fi hadiisaa deebi'aa jechuun qur'aana keessa yoo hin jirre gara hadiisaa deebita gara jiruutitti hadiisa keessa ni jira taanaan achi keessa afaan oromootiin. Akka jedhee yoo laal yoo eega qur'aanarraa dhabdan hadiisa kee gara hadiisaa deebi'aa jedhe. Afaan oromootitti akkas. Haya jechuun afaan oromooti. Dhabdan. Wanni akka afaan oromootti jira takka. Akka afaan oromootti akkas. Ana akka afaan oromootti jechi ati jette kun qur'aana moo jecha keeti moo hadiisaan jette akka afaarratti. Labzii qur'aana jaa wayinan jee. Hayyee yoo qur'aana irraa dhabdan. Yoo jednaa qabi yoo qur'aana irraa dhabdan hadiisa deebi'a labzii qur'aanaa aayata meeqaffaa. Yoo qur'aana irraa dhabdan gama hadiisaa deebi'a labzii qur'aanaa aayata meeqaffaa suuraatama aayata meeqaffaa. Gara qur'aanaa fi hadiisaa deebi'a jechuun qoy. Yoo qur'aana irraa dhabdan hin kutinaa boyye hootu. Yoo qur'aana irraa Ustaaza asirratti warra jala jirtan waliin wajji. Hamza dhaggeeffadhu. Sa'aatii nu qabaa nu deema. Daqiiqaa afur dubbattee daqiiqaa takkaa si hafee daqiiqaa takkitti alaala istoopsii godheetiin jira. Daqiiqaa takkitti si hafte akkasitti daqiiqaa takkaaf sakan 30 si dabaleetiin jira. Itti fufii. Qur'aana irraa dhabdan. Hamza. Deebi'aa jechi jiru kun qur'aanaa jee suuraata aayata meeqaffaa. Hangas muka fanaayin. Hamza hiikkaan suuratu nisaa
Ageeffadhu bakki itti rabbiin dubbate suuratu nisaa banatanii ilaallatu ni dandeessan. Ageeffadhu. Suuraan isaa banadhu ilaalla. Anan kanin siin jechaa himu akka afaan Oromootitti. Akka afaan Arabaatitti fa'in tanaaza'atum jechuun yoo wal dhabdan. Malee Farudduhu dhaggeeffadhu si obsi. Farudduhu ila rasuuli jechuun dhaggeeffadhu. Farudduhu ilallahi war rasuul. Deebisa gara Quraanaatii fi gara hadiisaati. Akkasimiin waawittiin sun taates hin beeyta dhaggeeffadhu. Gaafa gara Quraanaatti deebi'a. Tayyib yoo Quraanatti as deebine Quraana san keessa yoo gartee kadhamne maaliif hadiisa laallannare? Maaliif warra rasuuli maaliif ja'a? Tayyib yoo in ikhtalaftum fi shay'in ja'a waan takka keessatti yoo wal dhabdan gara Quraanaa gara hadiisaati. Quraanaa fi hadiis. Tayyib Quraanni kun bichaan nuuf hin ga'u moo Quraana kana qofaatitti nuuf hin geenye moo maaliif hadiisa kana dubbata? Warra rasuuli maaliif jedhe? Tayyib bakka tana gaggaabii tana naa deebise Hamza. Afaan Oromootitti an akkasitti hiika malee akka afaan Arabaatitti si himaa jira. Aya tana nuu fassara. Haya qaceelloon dhageeffadhaa jara ta'e. Tayyib itti fufi. Fa'in tanaaza'tum ayanni Qur'aanaa wanni inni isin jettu yoo wal dhabdan Naam. namaa fi nama baanaa beek fakkeenyaaf amma anaa fi Maamma bayaan yoo wal dhabne Naabiyat yoo wal dhabne fi shay nama dhiis. Tayyib. suman baana lakkeetina ati jinni miti namaatti yoo anaa fi maamma bayaan wal dhabne fi shay'in wahii amrii diin keenyaarraa farudduuhu deebisaa ila Allahi ay ila kitaabillahi gama kitaaba rabbi والرسول كما ارجما ربي اي الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث النبي دي بسا آيات خنا خيسا يو قرآن خيسا نبدا ونجرا جرا خي سنين غافدا يو اسي والنبدا جتمو آياني أزدي أمزا أشي دبت أزدي قرآن خناتي تو إنجينيمو مالف والرسول جين جيب بر غابتنا الدباس والرسولين وان لا لما يوني في انا في اتيت واي دجال خيسا ولا بكسيمي ولا مني ثانك يو اي سدينا قران هذه حديث علينا ثانك يو اما يا قران كيسا دمني قران كيسا لالني يا قران كيسا دمني غير حديثا سينغا ابني وني جو كفان اوروبا انجرو اسكيس انك ان ايت قران كيسا دبل ebar yo waye dajarrati wallamne esa demne nan gara qur'ana bi hadisatin sinje barlaat sifini mujira na usaka yo qur'ana kaysa dabne wanju khanatin debinin dogogora qur'anni wanni inni la in dogongorre akka afaan oromotitti akkas tayyib akka afaan oromotitti yo qur'ana kaysa dabdan haya qur'an ربين سورة النحل آية سديتا مسائل باتي أكنوتي قرآن خيسا أتشين كتن سورة سنين كتن سورة ما تتلرابان أتشين كتن ونني سي كتن أتشين تون قرآن خيسا فهمان دبمنين سي مجرابر ونمان لكن هين دبمنين أبدو لا دور أسمرت ولي جل همزة خيه يرو إلى الله والرسول يرو جوخنا واويتين تم مالتات رجفت واويتين تنس نافيم تاكجل والرسول يرو جوخنا تاكيفا دمزا لما دا مالف قرآن قفاتي تنوفين كينيمو مالف حديث الرسول نو دبلين جر قرآن قفاتي ترغا نوفين كينيمو مو يو انتي سنبر بادن سنك اسكي سنجرا نگر حديث سنكيس ديما مالف نونجر قافدا الدباس ربي سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام هقاجو قرآن خيستي وهي صومنا جملة دبته حديثنا الدبابة أجندر رمبين صومين توين بين أنكنا سجابة سورة النساء وهي أنا موان براسته هنا الناس بالله عليك ولا صومنا ولا واتكنا الناس آية خنا رتي باسي وليغوني حوالي أديسم هنگن طيب اتسين آية ما خنا رتي اتسين
amma gaa wanni naaf irra wal dhabne ni jira moo hin jiruudhaa mitire akkasimi qur'aana keessa dhaqaa Yeah. jee qur'aana keessaa namicha kana harkatte muun harkanneen siin jee Quraana keessa hin jiru hadiisa keessa ni jira sin jedhu. haya qur'aana keessan jiru wanni jaamu kun diliidhaan siin jechuu jiraan hin ta'u amantii Ana keessa anuun rabbii jega yoo anta keessatti wal dhabdan gara hadiisaa deebi'an anji ajaja rabbii qiyyaatiin raawwadhaga. okay wal dhabdan jee malee qur'aana keessaa dhabdan hin jenne beek Hai wal dhabnee kun mun wal dhabneetu quraana keessaa dhageessitti siifin qur'aana deemne. keessaa hin dhabneen jee abbo Bara akka afaan Oromootiin siif hime barsanamza. hiikni akka afaan oromootii fi akka afaan arabaatti hiikni adda adda ta'u hin jiru Ishi rakkoon qabu eenyu? Ishi hayyee itti fufi. Naafi wal dhabbii tiyyaa fi teeti malee qur'aana keessaa waa dhabamaa jechuun aybin jiru. Yoo hadiisa yoo quraana keessa hin jirre gara hadiisaatiin deema gaa kun deemee jira rabbumaa jee. Qur'aanni waa hunda dubbateen siin jaa barate eessaa hin jiru jette. Ani waa hunda dubbatee osoo hin ta'in ajaja isaatiin raawwadamza ajaja rabbiin samiirraa gadoo kenne. Gara rasuuli gara hadiisa rasuulaa deemaa jee gara hadiisa rasuulaatti sii deemamza. Akkas. Okay, kanaafuu qur'aana keessa hin jiru jechuudha. Yaa inni bar wanni tuqee yoo inni fi wanta kee quraana keessa hin jiru yoo ta'e hadiisa karaa hadiisaa dabruu ni danda'ama jee ammas Anammoo wanni hin ta'u qur'aanummaan kiyyaahu wanni inni hin dubbatin hin jiru jechuudha jira bara. Yoo qur'aanni hin dubbanne jee Hayyee. Dhiiba mana baanne dhufee hayyee. hin dubbatin waa'ee shari'aa teenyaarraa yoo jiraate qur'aanni waan kanarraa hin dubbannee haajuu waan shari'aarraa ta qur'aanni hin dubbatin hadiisni kophatti dhuman dubbatu habba takkaa miti nuusa takka naafida waan qur'aanni hin dubbatin ta kophatti hadiisni Hamza. hin jiru jechuudha. Hamza Amma dhaggeeffatu. sa'aan nu deebi kanatti hojii deemuu hin dandeenyu sa'aan nu deebi qorataa kee. Saatti nunnoo. Okay. Ustaad Muhammad Bayan waan takka ustaad waan irra walii gallu isin lamaanuu ustaad Hamzaa fi ustaad Muhammadis daqiiqaa keessan keessatti gaafilee gaafachuu barbaadan gaafattan malee oduu namni san waan san explain godhu jiru ibsu jiru seentanii waan hin godhunaa'e. Ustaad Muhammad ammaa ati daqiiqaa takka seefe irratti ilaa namni nama jidduu ta'u nama warra munaazaraa jidduu ta'u jechuun nama qaamaa fi qalbiidhaan jecha kalimaa inni dubbatee fi kalimaan an dubbadhe irratti yoo luqa afaan arabii beeku ta'es yoo waan fedhe beeku isaa taates waan irratti hubannoo qabu xiinxalummaadhaan ayaan an dubbadhe kun aayaa akkaataa itti fahamiin salafaa ummanni salafaa itti fahamanii laala dura kana beekuun sirratti dirqama Hamza bakka sanaan wal qabuttiin jira Hamza daqiiquma qofa nuu qabeeti nuuf hin murteessin naaf isaan murteeffatu khalaas abshir tole hayyee walii galla daqiiqaa afur dubbattee egartaam daqiiqaa kee yoomin dubbadhe ganan qabadha hayyee no daqiiqaa takka caftattee ustaad Hamzaa yoo haaree irraa deebine jenne malee gaa Deemee jira naanaaf fudhate. haree fuutirraa daqiiqaa takka achi booda daqiiqaa takkaatu taate إثبات خروج الدجال وفينس الدجال الرتي يقول الله تبارك وتعالى يوان تكخيسة واللبدن جرى مد قرآنات في مد حديثة ديما أنا ما مد قرآن خيسة ليسة جرى مد حديثة ديما أمر ربيت أجج قوفتان كي اتنا أجج الله عز وجل والرسول يروجونا جرى حديثات التين ديبيا حديثة خيستي وين دجال لا حديثة كما تمان أولين لكاومن حديثة متواتر تيلوه حديثة سبتيلو فيتشو خاننا هرتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديثة نواس ابن سمعان دقيقة جاي no engage تفوفي هاي حديثة كيستي حديثة نواس ابن سمعان كيست الرسول صلى الله عليه وسلم
ganama Bakka takka dhume Dhaabi, dhaabi. dhume dhaabi ayye dhaabi. ayye Hayyee naa eegale. Ayyee ustaaz ne gartaami Eh, bismillah Duraan dursee eegalee. bismillah. Duraan dursee jara keenya namni qur'aana rabbiin buuse kana keessaa wanni takka dhabamte jee jaahilli isa boodaa hin hafinii beeka. Namni qur'aana rabbiin buuse kana keessatti wanni takka namni kitaaba kana keessaa wanni takka hafte jee jaahiliin achi boodaan hafne beeka. Qur'aanni kun waan amantii teenyarraa tan inni hin dubbatin hin jiru. Fakkeenyaaf maal ja'a maa farratnaa fil kitaabi min shay'in ja'a. Kitaabuma kana keessatti wanni takka tan nuti hambifne hin jirtu ja'a rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Wanni takka waa'ee amrii amantii teenyaa tanarraa. Talamadaati. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قرآن خنا وهم هند خأدنا ما باساته بوفني. ومن توكو خمكان إساني أهل السنة والجماعة في جو قرآن خيسا وابن جئتي خراء أمتا أتفيك. نحن لا نقبل هذا وانا كان خرافات كان كيف لو تكفى وني دجال جاء مؤكد خطاب ربي خنا خيسا جر يو خطاب خنا خيسا دجالي جرجان أنا هاريتين دلدا هاريتين دلدا يو خطاب خنا خيسا دجال فيدا خطاب مو خنا خيسا تلمداتي غافي تكقفن غافدي ربها قرتا خيسا انا ولقبي ربي سبحانه وتعالى واحد دجال رتي hoggaanii fi namootan garte ganaa dhalaka deeqan tiyya hoggaanii fi nama du'aa haase dubbatu qur'aana keessatti nabiyallah Iisaan alayhi salaam nabi rabbiiti gaafa du'aa lafaa kaasu bi'iznillah je'eeti lafaa kaase ummanni banii Israa'el gaafa du'aa lafaa kaasan nabi Muusatti dhaqanii suuratul baqaraa sababaa isin irratti buute واضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى جئن ربنا كسدو اجراتي ربي جراتي سيبي خايساني متي ربين الت خدو اجراتي اكل انجر القران نخن نهمه وهو الذي يحيي ويميت إذا قفخن اجيسي خاص وان قران نخن كمان كم لفافي دليل فدي لكي خربي القرآن خنا خيستهم القرآن خنا خيست ربينهم وهو الذي يحيي ويميت ربك فخ أجيسي خاص جارستك مقاتي أملي جارسي سندفه نما أجيسي خاصا أي ستي نبي عيسى قافت بتربين القرآن خيستي دنديتي يعني دي وربني إسرائيل قافت بتربين كذلك يحيي الله الموتى دي ويريكم آياته آيات سايسن قرسيسو في دي دوبنا متشخنا namicha quraanni dubbatin kana ka dhufee du'aa kaasu eeysaa fidan eeysumaa fidan ka quraanni quban qabne quraana keessa wanni haften jiru ja'a eeysaa fidanii takkafa gaafuma takkittii tana ittiin hoddommeessu takkittuma tana haa deebisu taan ammoo daqiiqaa naa hafte san yoo fete stop naa goota meeqaan naaf Ekin cofaadha maayikii kaasii. Daqiiqaa sadii fi sakandii 46 istoopsii godheetiin jira. stop naa godhe stop naa godhe mee gaafii tana yoo gartee waan rabbiin hin dubbatin rabbiin ana qofaatu ajjeesee kaasa jee eeysaa fidanidha. Yaa Ustaz Muhammad wanni nu Ustaz jala qabe Ustaz Hamza jala qabe Quraana keessa wanni irratti takka hin jiru yookaan wanni hafe hin jiru jaa kitaaba keessa wannummaan dajjaal bakkatti jedhamu hin jiru kajoo kana ragaa godhata. Isaan dajjaal Quraana keessaa fidan an harree taheetiin dhaladhaan jee labada harree. Yaa wama kanarratti tanarratti deebistaati inshallah rabbi alaafisu. Hamzaan quraana keessaa Hamza gaafiin si qabaa quraana keessa yoo dajjaal naabidan harree ta'eetan aladhaa jedhe xayyib. Quraanaa fi quraana qofa fudhattamoo hadiisas ni fudhatta gaafiin takka tana
Gaafiin qabxii tana qabina qorata. Quraana Obsi jedhanii biratti amantamoo hadiisa nabiititti hin amantu. Tokko. Lammaffaa waa'ee ahli sunnati wal jamaadhaa dubbatee ahli sunnati wal jamaan yoo quraana keessaa dhabdan jettee yoo hiitan hanfinnee maal jettee dubbatee ofiifuu waa'een dajjaal usula qaayidaan ahli sunnati wal jamaadhaa ta'itti qaayidaa lafa kaayyatan. Qaayidaa jechuudha. Qaayidaa qabdi ahli sunnaa wal jamaanii usul ahli sunnati wal jamaa al-iimaan bimasiihi dajjaal. Masiihi dajjaal nama jedhanitti inimaa itti amanu. Bayiinsa isaa, dhufiinsa isaa, argamiinsa isaa irratti qaayidaan ahli sunnati wal jamaadha kana. Eegan ahli sunnaan qaayidaa isaanii keessatti inni kun rajulun min bani aadam. Gurbaa warra bani aadam. Qabxii tana qabadhuuti deemi. Warra bani aadam irraa amantee jedhama. Qabadhu ganga daqiiqaa shaniin keenya nammiidhin qabataa. No, tun gaafiidha. Gaafiidha. Daqiiqaa sin kenne gana. Keessatti. Hin ta'u daqiiqaa shanan kiyya gaafuma kana keessattan isaas arreessaaf inni har'a qabadhu hin dee. Hangaree mintanaa isaaf hin ta'e miti.